Many Muslims consider that it's only an alim. Muslimun hedduun Qur'aan kan hiikuu fi dubbisuu danda'u aalim qof jedhanii yaadu. Inni kun ilaalchi sirriidha. Is this a correct understanding? Allah says in the Quran in Surah Qamar. Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Qamar suuraa 54ffaa keessatti bakkoota garagaraa afuritti suuraa Qamar suuraa 54ffaa aayata 17 aaya 12 aaya 32 fi aaya 40 irratti akkana jedha. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. رجمان قرآن كان برنوتا يسال في نجرة مين من سبرتي تدلقو بك كانت قرآن نسنيف بتشوداف لا في فميجرة جدين التهمارة نمون نجرين قرآن عالموت قفته بتجدنيادو أكستات دبي كنا ولدت بواجه شودا كنافو أتوان نمون نجدن سنفرتمو والرب سبحانه وتعالى جد فرت رب قرآن كيستي سورة الحجر سورة كرشنفا آيات تكورت كنجرة ألف لام را آيانتون آية كتابات isiin ayata qur'aana haqa ibsuuti kana jechuun waan hunda ibsa jechuudha namaaf qur'aana hubachuun salphaadha haa ta'u malee karaa biraatiin rabbi qur'aana keessatti suuraa nahl suuraa 16ffaa ayata 43 irratti akkasumas suuraa al-anbiyaa suuraa 21ffaa ayata 7 irratti akkana jedha fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamuun yoo hin beekne warra beeku gaafadha osoo qur'aana dubbisaa jirtu waan tokko kan hubatuudhaaf sirakkisutti yoo dhufte nama beekumsa qabu gaafadhu aalima gaafadhu qur'aanni waa'ee saayinsii dubbatee waan san hubatu yoo sitti ulfaate eenyutti dhaqxa nama soorata tolchutti dhaqxa nama rifeensa sirreessutti dhaqxa saayintistitti dhaqxa qur'aanni waa'ee fayyaa yoo kan haasayu doktoratti dhaqxee qur'aanni maal jechuu akka barbaade irraa hubatta haaluma wal fakkaatuun waa'ee sababaa nuzuula qur'aanaa hubatuu yoo feete akkasumas hiikaa aayaalee garii hubatuu yoo barbaadde aalima daarul uluum dhaqee waggaa 7 yookaan 14 baratetti dhaqxee irraa hubatta inni gama kanaan ogeessa waan ta'eef isatti dhaqxa qur'aanni yoo hin beekne yoo hubatuu dadhabdan warra beeku gaafadhaa jedhe qur'aanni ilma namaa cufaaf buufame nama aadii fi hayyootaafis buufame haa ta'u malee osoo dubbistu yoo wanti sitti ulfaatu si qunname nama beekumsa qabu gaafatuu ni dandeetta gaafiin kun fakkeenya tokko na yaadachiise xumura bara 1970mootaa fi jalqaba bara 1980mootaa keessa ummata arabaa kan qur'aana qajeelfama isaanii godhanii hordofantu ture haga danda'aniin waan baratan sirritti beeku waan beekanittis ni dalagu qur'aanaa fi hadiisa keessaa ayatoota waa'ee embriyoolojii yookaan miciree dubbatu hunda bakka takkatti walitti qaban waan walitti qaban kana Professor Keith Moore nama jedhamutti mul'isan yeroo sanitti xumura 70mootaa fi jalqaba 80mootaa keessatti Professor Keith Moore gama embriyooloojiitiin hayyuu jabaadha University Toronto kan Canada keessatti argamu keessatti muummee yookaan departmentii anatoomii keessatti hoogganaadha ayatoota qur'aanaa kan afaan ingiliffaatti hiikametti agarsiisanii dhimma san irratti yaadni isaa maal akka ta'e gaafatan innis wanti qur'aanni waa'ee embriyooloojii dubbate cufti waan saayinsiin yeroo sanitti qoratee bira gaheen walitti galaa ta'uu isaa mirkaneesse haa ta'u malee ayataalee qur'aanaa muraasa kan sirriidha yookaan sirrii miti jedhee murteessuu hin dandeenyetu jira anu waa'ee kanniin hin beeku jechuudhaan ofirraa deebise ayatoota sanniin keessatti inni tokko isa suuraa alaq suuraa 96ffaa ayata 1 fi 2 irratti kan jirudha اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق read maqaa rabbii kee waa hunda uumeetiin qara'i kan nama dhiigarraa uumeen jecha alaqa jedhu hiikaan isaa tokko kan wahitti maxxanu jechuudha kan biraa immoo kan ulaan ula fakkaatu jechuudha Professor Keith Moore sadarkaan miciree kan gara jalqabaa jiru ulaan ula fakkaatu isaa hin beeku jedhe gara laaboraatoorii isaa deebi'ee maayikirooskooppii humna jabaa qabuun sadarkaa miciree kan gara jalqabaa qorate isa sanis suuraa ulaan ulaa waliin wal bira qabee ilaale walitti fakkeenya isaaniitiin hedduu ajaa'ibame ayatoota qur'aanaa fi hadiisaa hedduu eega dubbiseen booda gaaffileen 50 ol ta'an Professor kanaaf dhiyaatee ture gaaffiiwwan kunniin waggaa 30 dura osoo naaf dhiyaatanii walakkaa ol deebisuu hin danda'u jedhe sababni isaa embriyooloojii damee saayinsii dhiyeenya kanatti beekamee jirudha namni kun qur'aanni kalimaa rabbii ta'uu isaa irratti fi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii kanaa ta'uu irratti mormii akka hin qabne dubbate Professor kun qorannoo garagaraa taasisee kitaaba The Developing Human jedhu barreesse anuu yeroo barataa meedikaalaa waggaa jalqabaa turetti kitaaba kanatti fayyadameera namni kun kitaaba kana maxxansa 3 barreesse
bara sanittis kitaaba irra gaarii kan nama dhuunfaa tokkoon barreeffame jedhamee badhaafameera. Fakkeenya dabalataa tokko siif haa kennu. Meeshaa tokko yoo bittu meeshaa san waliin maanuwaaliitu dhufa. Maashinicha akkaan walxaxaa taanaan maanuwaalii irra jabaattu isa barbaachisa. Maashina walxaxaa akka kompiitaraa wayita bittu maashina akkaan ulfaatu taanaan maanuwaala akkaan jabaattu isa barbaachisa. Ilma namaa maashina jedhee akka waamu yoo na hayyamte ilmi namaa maashina akkaan walxaxaa addunyaa cufa keessa jirudha. Maashinni kun maanuwaala isa hin barbaachisu jettee yaadda? Akka nama nutti Qur'aanni kabajamaan maanuwaala xumuraa fi goolabbii ilma namaati. Wanti ilma namaa dalaguu qabuu fi dalaguu hin qabne Qur'aana keessatti barreeffamee jira. Ammas fakkeenya tokko ni yaadadhe. Hyderabad keessatti baalabbaata yookaan nawaab tokkotu ture. Dureessa akkaan jabaadha. Yeroo jalqabaa otomobiliin Indiyaa seenu namoonni akkamitti oofuu akka qaban hin beekan. Kanaafuu warshaan makiinaa gurguru shufeeras waliin siif kenna. Namni Hyderabad kunis makiinaa haarawaa bite. Warshaanis makiinaa fi shufeeras waliin kenneef. Gaaf tokko ganama dureessii fi hoogganaan Hyderabad kun shufeericha waamee haadha warraatiyya gabaa geessuu barbaada makiinaa dafii qopheessi jedheen. Shufeerichis yaa Nawaab makiinicha haala gaarii irra hin jiru deemuu hin danda'u jedheen. Nawaabichi dallanee haadha warraatiyya gabaa geessuu waan barbaaduuf makiinichi ammuma qophaa'uu qaba jedheen. Shufeerichis deebisee makiinicha dalagsiisuudhaaf damma kiiloo 10, aanan liitira 20, dhadhaa qulqulluu kiiloo 30 fi ruuza kiiloo 50 barbaada jedheen. Nawaabichis damma kiiloo 10, aanan liitira 20, dhadhaa kiiloo 30 fi ruuza kiiloo 50 kenneef. Shufeerichi waan kennameef fudhatee haadha warraa ofiitii kenne. Daqiiqaa muraasa booda makiinicha ammoo qopheessee fide. Wanta an gaafachuu barbaadu har'aan tana shufeerri kee daa'ima kiiloo 10, aanan liitira 20, dhadhaa kiiloo 30 fi ruuza kiiloo 50 fiddee makiinicha akka deemu godha osoo siin jedhe maal goota? Yeroo san dalagaa irraa ariita. Har'aan tana osoo akkaataa makiinaa itti suphan beekullee baannee makiinaan daa'ima aanan ruuzaa fi dhadhaan akka hin dalagne ni beekna. Makiinaan gaazaan dalaga, nadaajaan dalaga. Akka itti makiinaa suphan wallaallus wantoota bu'uura ta'an ni beekna. Haaluma wal fakkaatuun namuu hiikaa bu'uuraa kan Qur'aanaa ni beeka. Kanaafuu namni tokkollee si gowwoomsuu hin danda'u. Kanaafuu hiikaa bu'uuraa kan Qur'aanaa beekuu qabda. Makiinaan kee waggaatti guyyaa takka yookaan lama yoo miidhamte makaanika bira dhaqxa. Qur'aana keessatti aayaa sitti ulfaate tokko yoo argite nama beekumsa waan sanii qabu bira dhaqxa. Namni beeku sunis bakka sanitti waan fedhame ibsa siif godha. Qur'aanni aalima qofaan hubatamuu danda'a. Kanaaf isaan qofatu dubbisa. Namni biraa dubbisuu isa hin barbaachisu warra jedhan irratti fakkeenya takka siif kenna. Warri kun falmiidhaaf yaada dhiyeessan tokkotu jira. Hayyama shufeerummaa kan leenji'aa yoo qabaatte makiinaa fuutee wayitti yoo buuste poolisiin adabbii xiqqaasee adaba. Garuu hayyama shufeerummaa dhaabbataa yoo qabaatte hayyama guutuu yoo qabaatte san booda yoo balaa dhaqqabsiifte poolisiin dachaadhaan si adaba. Kanaafuu Qur'aana dubbisuu fi sirritti beekuun hin barbaachisu. Yoo haraama dalayde Rabbi waan xiqqoo qofa si adaba. Qur'aana yoo sirritti beekte, Qur'aana yoo sirritti hubatte, san booda yoo badii dalayde Rabbi dachaan si adaba jedhan. Anis falmiif jecha isiniin walii gala jedhaan. Namni tokko hayyama yeroo kan leenji'aa yoo qabaate san booda yoo balaa dhaqqabsiise adabbii cinaa qofa adabama. Tarii doolaara 1,000 qofa adabamuu danda'a. Haa ta'u malee namni sun yoo hayyama dhaabbataa qabaate san booda yoo balaa dhaqqabsiise dachaadhaan doolaara 2,000 adabamuu danda'a. Haa ta'u malee namni hayyama leenji'aa qabu carraan balaa hedduu dhaqqabsiisuudhaa guddaadha. Tarii waggaatti balaa 50 dhaqqabsiisuu danda'a. Namni hayyama guutuu qabu ammoo carraan balaa hedduu dhaqqabsiisuu isaa xiqqaadha. Tarii waggaatti balaa tokko qofa raawwatuu danda'a. Namni hayyama guutuu qabu waggaatti adabbii doolaara 2,000 qofa kafala. Namni hayyama leenji'aa qabu ammoo waggaatti badii 50 waan raawwateef doolaara 50,000 adabama. Kanaafuu wanti barbaachisu hayyama guutuu qabachuudha. Haaluma wal fakkaatuun Qur'aana hubannuudhaan wajji dubbisuu qabda. Dhaamsa Rabbi si ergatti yoo dalayde carraan ati badii dalaguu fi haraama keessa seenuudhaa xiqqaadha. Qur'aanni kan aalimaa qofa jedhanii dhiisurraa ilmi namaa hundi Qur'aana hubannuudhaan wajji dubbisuu qaban. Wahii xumuraa fi goolabbii kan ergamaa xumuraa fi goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufametti dalaguu qaban. Alims, it's preferable that all the human beings they read the Quran with understanding and implement on the message of Allah subhanahu wa ta'ala, last and final revelation which was revealed to last and final message.